ما آخراتي برضو نما أكم تانا آخراتي آخراتي دبين مال بيت فاتم بيخو مال بيت تركما نفوتا سنفولو تركما خان مال تركما جرا نديسها لا إيسي ما تبي أنا أردت أذكر كلا نكان الكسر لا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرت سنين جتشا قبجمتو تردفتو خينيا سلامتان تينيتان أني راخاتي بكا جرت مرتي سن هادك أبدو سنين جنة مسؤول سلامتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرت سنين جدا وطافي هورت خينيا ماتي channel خينيا كم نجا فيها قلتني كنا قلتني قلتين كبسيتشا إن ما نرمو عندي كسرنا كم بياراتي في كم بيا كسر تون دماغ هذا تكسر جانا سيتشا خنور الرانت أنا قاسين ديبني جرا أو في هاري وانا تات دينا وجين دينا وانا كوتر تنبيه سنجا مين ويس سنجا إيجا كسمة ونين كبدر في وان براوسون تيني واي ومديما فراني واي ديما فراني وجي والكبتة ميو منا خنا خيسا فوري بس الناس روني بيتاتي سي فران أجرو جرتك وبا كبدر ليدا أيوة garuu ammammoo eessa akka inni jiruu fi miyyoo bakkee inni geesse barbaadutti hin jiraan. Ammaan kana ani ati saayiba isaati akka faraan gama kiyya dhiyeessitu wanni nin siyaameef atilleen asitti akka faraan na bira dhiyeessitu jeetin siyaame eessa akka jirus akka naaf hin tufu. Ani sila faraan bakka jiru beeke obeesaniina araan tanaan sila sibiran dhufu liinaa teenya sila araan tana waan kana keessa beeke jechuun silaaraan tanaanii sibiran dhufu garuu farhaan bakka inni jirullee beekoo na sobuu jirtaa yoo ta'ellee ansi sobuutti hin jiru maaliif jettee arraan silaa bakka inni jiru beekee sibiran dhufuun dhugaa dubbachuudhaaf. Akkamittiin beekne saayiba keeti? Saayiba kiyya saayibummaa isaan dinne garuu inni ni beektaa fakkaatti viidiyoo kan yeroo xumuraatanii isarra maree jiru inni manni isa mana isaaniiti. Mana sanirraa bahee jira intalli achi fuudhee dhabamate. Ani illee akkuma kanatti barbaade jira ganda inni jiru beeku. Garuu ani saayiboottan isaatiillee hedduu jira migaa sanillee gaafachaatiin deemuu jira matana malee silaaman tana beekanus hin dho'isu maaliif atillee haqa qabda bikka tana keessa jaarsa keetii miidhame ni beekta kanaliina wanni kanaaf. Dhugaadhaan wanni niin akkana joof ni beekta. Faraan jechuudha. Namni jechuun ati jaarsa kee maal wallaannee maaliif nama barbaaddaa maal namarraa gootaa jaanii arrabsamu jira sababa kanaan ni beekta nasru sababa faraani kun hundi katee sababa inni miyyoo asii baasattiin ani agartullee agaruu baattullee hin beeku toofiq asitti dheemataa basheesse jechuudha ammallee hidhamee taa'u jira toofiq namni hin beekne hin jiru. Anu dhufeetuun balaa si buusee kutee si dubatti. Hayyee akkasi namni waan tana keessa harka qabu tokko faarratti an faraaniin komachuu jira akkam jettee komattaa yoo naan jette nas dhugaa rabbii dubbachuudhaaf faraan silaa harka keessaa qabaachuu baate miyyoo tana fuudhee asiin baasu maaliif jennaan osoo Abdallaa akkana jiru agaru osoo Abdallaa dhukkubsatee jiru agaru faraan akkamitti har'aan tan na bira dhaabbatee na gargaaruu qabu. Aniin tun harki tokko numa sossoo malee waan takkaas hin godhu sanumaafuu na cinaa dhaabbatee inni anaa waliin Abdallaa kana wallaanuudha qaba malee miyyoon aniifiifuu akka rabbiitti barbaadee ta rabbiitti fiddii rabbiitti jechuu barbaadee as baasee bira qabee mana kana keessatti kaayee taa'u jiruun dhufee na jalaa baase isa amaneetiyan. Nama biraa tokko takka isarra namni niin amanu hin jiruuf akka ilmootiyaatti ilaala faraan akka obboleessa kiyyaa tokkottiin waan hin kabajuufiin ulaa banaa itti dhiisee wahiin bitaa jee biraa kute hangasumatti inni miyyoo fuudhee na jalaa baase. Kunis ta'uu hin qabu nasru ni beektaa? Ani ammoo sababaan toofiq dhahee irratti arrabsamu jira. Wanni niin irratti arrabsamu maali? Miyyoo maaliif hin tuminii? Miyyoo sanuu kan tumin ati ilma dhiiraa dhooytee jaaniin na arrabsu jiran. Eeywaa daawwattoonni jechuudha akkamitti ilma dhiiraa dhooytee fotteessitaa intala makaddaarraa si gad darbitu san tasitti utaaltee lafaan si dhooytu sanu osoo ofirraan dhoorkin akkamitti ilma dhiiraa dhooytaa jaanii arrabsamu jira. Kana hunda kana arrabsiisee faraani. Tundu gaaree faraanuma kan balaa deetan dhufu silaan yaranta intala si baasin. Annama biraan qaban. Wanni dilli kunuus laaran tan ammoo dhuguma isa sangaa kachiftee tuma dabarsite malee waan dile saneen silaan baaftu irra. La ani isaas dhiisuun deemu nasru dhuga feetaami atis quba qabdanni dhooysita malee saayiba keeti quba qabdaati bakka inni jiru baasi. An safaadha akkanaatis hin fadhu maaliif jennaan fakkeenyaaf dhaabbu siifin hima an saayibtitti dhiyee takka
godee isin seente kamittiin wallaala bakka isin jiraattu kamittiin wallaala bar liina anaaf inni duraan walitti aarree jiraara walittiin aarree la tun waan na sobdu woomaatilleen faradaa guuruudhaafi Ayya. deemii inni sanuu liinaan irraa bari waan isin itti jirtu jeessi erge malee lakki liina waan akkanatti Nagarreen. laa obsi waan akkatti fudhatini ani waan akkana sammuu keessaa waan qabu isa tiimeetiin jira ani waan yaa kana faraan keessaa qabu. quba qabda harka keessaa wallahi faraan qabda bikka jiru illee beeku hayya amantuu amanu baattu ani farhaan akkaan beekutti tiimeetiin jira akkaan beekutti tiimeetiin jira inni naman dhaga'u naman dhagayuu miti bara bakka inni jiru qoffitii geessitiin nagarsiisi nasru bal'ina silaabiyaa kanarran tanaan nama si dho'isu miti argamne kun namni miidhamee jiru amman tana isaa miti intalanni fuudhesanii miti jaarsa isaati kan miidhamu jiru ani isa dhiise inni ammaas inni obboleessa kiyya maali ani isa kana dilanuma jibbee faraan dho'ifadha rakkoon qabu waa hundaafuu ni beekta laali nama murtiin fudhatini obsa ilmi namaa kun obsuun dirqama yoo obsiterra wayyaadha malee nuti ni barbaanna faraan bikka jiru barta obsuudhaan ni beekta ani raqama isaatis ni cufate faraan bilbila isaatis tana cufatee jira guyyaa sadii yookaan irra kabiraa ka qabdu ka isaan wal irra wal quba qabdu yoo qabaatte naafanne liina deemuun sa kijiba raqamni kun kan nuti haas meena halo halo faraan no waluma quban qabdan laa wallahi kun Yalla, raqamni kita haare tuh yalla. halo halo faraan ma eessi jirta liinaa biraan jiree askannime halo Assalamualaikum Lina, kan saya kita. waalaikum salaam maali irra isaan yaadatte harroo eenyu bachiisuu feete Malam tokko bachi sendiri mau coba ini Lina ada ke ibu wallahi kana kain jiru sebagai tu. maal keessa jirta miyyoo fuutee bachiifatte osoo na rakkoo keessa jiru rakkoo gubbaa rakkoo naddalte rakkoon qabu eessa jirta bakka jirtu qofa naa himsittiin dhufa Akan mau kau tadi beri ini Lina ada tu. Nak cenderungnya nak cenderung jira ni. Entah dura apa ini. intala duraa maal baafatte booye miyyoo asii baastee isa geessitee duraa hin baafadde jetta Oh, berarti wasa jira apa itu nare ke Lina tadi. haasoon jirra kaa akka maasoyti Amma dana nare ke jamma dana diva mana rati wallahi beri Lina. Diva wallahi diva itu kan sebelum jamma mal. hayyee Amma khara jira jira. eessa deemu jirta Ini tidak ada jira khara amma mari jira mari itu sama sama anu mari kebune ane tanar aku wari pakai ninjit nira. haay miyyoo fuutee maariif geessite faraan wala garuu teenya maari biis nama niin beekaa tamaam Saya berbahagia nama ini sudah bersih lagi sebar sebenarnya jira so itu. hayyee moggassi baafatte haa ta'u akkam si godhuu deemtire Ani saya mah jadi di dalam mana. Saya ada kau jenis mana gara yani wajinat kedua kalau sama menanjir. Bagi dia an malak Abdullah wallan Abdullah insyaallah. Anak itu dabbare berbadi pure sikki wani jadi jaiza nate yani. yaaboon jaayiza waan hin sii ta'uun qabuti an namni halkan guyyaa boofaa harke halkan ta'e badeessa jaanii makmaaksa oromootti an si'uu shakkeetiin jira abdallaa bakka jiru maal irraa goota moo isa fuutee bachiisuu feeta ammaas Maali bachi badi nate nare ke khanaman bitu ko hai san jiru du ko kin jira nare ke. yalla ayyeegaa dhugaa taatus numa garraa fagoon jirtu yaa faraan namatti hin gijibin anammoo kijiba na wajji jiraattuun kana dhiisi kijiba na wajji jiraattuun dhiisi an kijiban fadhu faraan dhugaan fadha Operasi dia Lina, maali dakitti wada ngaddan sa khajone takadi amma sa khajile. Nare ke nama harara dia wajira ana hamara ana ke bin dawale bi anja mas yani sikde murung ni no bate yani tumara anja benan wana ke dan sira na wajira na wahiya ati nasr dawle sira na firraayin hawwile tilifoona kee atuu tilifoona anuma jecha raqama kee cufattee mi'anilleen firraayin hawwile garuu inshaallah gaafa tokko harka kiyyanuma seentaa rakkoon qabu wayye Nina tanya mana lagi anu fadin jelas ya ham mesti di bawah online di bawah saja dan amma syekhat video itu bujra lagi yani insyaallah mungkin juga senibuan duran Februari itu orang je yaa
Saapiraayisii miti mana kana dhuftee yoo waa goote osoo if durani min ambasheessee lafa si kaaya faraan dhuga feetaami ansiis hin dhiisu dhugaa rabbiyoon siime ati numa koottu ayyee. Tamam ati amni waan wanooli raawwarji amni Numaa waan nooliitis naatu si erga naatu waan nooliitis si erga. والله أنا جدوم بنا بانكي دكين يبورا تي تولى وانت كبتاكا وانت كوجي نمونة وانت كوجي نمونة كنيبوت وانت نولي نكترك Annooliin si ergu sin qabu dhugaan siimaa miti tanuma isaa wallaan tusan firraa kafalii qoottu duraan ati naa wallaan tanuma noolii na ergette ajaa'ibuma qabdaa noolii maaliin si erga boo ammaa isaatiis nooliin na ergetteeti anuma dhamaasuu deemtaa firraa nu maallaquma saniin. لا خلاص هي ركون كبوتي انا لا ندفع اتوان برات برات لينا دنيا خلاص يندفع ansiyu si kanaa usiyu amanutti jiru waan na godhuudhaaf har'a raqama gayyarattee nasruurra dawwaltee humbeeyne siifi nasruun kunu harka wal keessaa qabdaniin saafaraan dhugaa yoo feeteeti anamma nasruu na bira jiru kana nan diriniiti deem kabajaadhaan osoo nagaya fayyaa qabdu. لينا دنيا دي ما نراده والله الله امان دغتين جرا خلاص وانا اسوا كان الراولا بتين جرا دي ما نراته سنجو جرا انا راند رونين دغه وقت دي ما نغوتو بل وان براتي سي متي وان براتن جو انكبو انا سنك انا جتي اره بلليسه بدي كيا فرد ان نمكنا انتنا دران ورمو رجيتي بدي سنيبو وما تكون جرتو من تناس خلاص Isii lafi diiqootu dhuga feetaami faraan yoo liinaan natti haa araaramtuu feete. Isii fi diiqootu liinaan natti haa araaramtuu yoo feete. Ani isii bira baafadhee kan nuyi bakka birtiitti baafadhee dhufe viidiyoo dhiiba akka agar seenu fakkaatti isii bira baafadhee kan dhufe kan akkanaatiin sin jedha ani anaafisiinoo afaan waldamnee eegaa wallaani booda aduwaa hundaa fideen dhufee siimaati amma karaarraan jiraati. Yalla iyyee. ummata iskara wajjin haasa'u jira yalla habibi anaa fi eegi alaana yalla yana geetti dhufutti jira ayya. Yalla iyyee deem kutime. Yalla amala alaana baan yalla jedhu dhufe yalla iyyee khalaas. Yalla. Akkasii kabajamtoota daawwattoota keenyaan akkuma agartan kana faraan dhufutti jira jee waa kijiba jee fi waa dhugaa jee fi inshallah salaata gizuma gee salaatanii rabbiin na harkallee hafiduu faraanilleedha beekaati ammallee isaa fi milyoon harka wal keessa kaayyatanii waan kana dalagu jiranii isaa fi milyoon harka wal keessa qabanii jechuun haalaata itti Abdallaa fuudhanii mana kana baasan itti barbaadu jiran na fakkaatte garuu anaa jirtu dhiisiitii anaa duute biraa fuudhanii Abdallaa mana kanaan baasanii harka lafa jalaatiin milyoo bakka biraa kaayee liinaa akkana godheetiin Abdallaa harkaa baasaa jee faraan waan kana hunda yaadu. Waan akkanaati yoo dhufe nuti ni jirra yeroo saniif ni jirra ati. Ammoo ragaadhaatis na bira jirta viidiyoon tunillee ragaadhaa inshallah garuu ammoo faraan dhugaa jirtu yoo feetee dhuftee Abdallaan baasee mana kana deemee wallaanaa jettee yoo sammuu teetitti himtee jiraatte CBC'n harka wal keessa kaayattanii yaada kana yaadu yoo jiraatte waan akkanarraa dhaabbadhu yaadni kanas siin ta'u an akkasii kabajamtoota hordoftoota kiyyaa ni dhageessan jeetii yaada isinillee ragaadha. Ani faraan amanee faraaniitu Abdallaadhatti sheeka fidaa jee amanee waa'if abdadheetis isa amanee waan taa'u maaliifi amma dura na jiilchee nallee shakkisiise gama kiyyaan hangaaniin inshallah fuulduraafis namni biraati sheekanaaf barbaadu jira. Arkadee Abdallaa fayyisee dhufutti ammoo takkittiin isinii dhaamu warreen na arrabsu jirtan dhiifamaa wajjin nan arrabsinaan isinii jaa gama kiyyaan haasuu fixadheetiin jira. Egaa daawwata horta keenya egaa akkuma rantaan dhageessaa jirtanii diinaanis shakkiidhaan rantaan iftee gaafatte garuu alhamdulillah rabbummaan dhugaa nutti haa godhu isin jaa daawwata horta keenya immoo farhaanii gama kijibaatiin ammas saala lamaffaatiin nun dhufee nuti beeka waan nuti gonu yeroo sanii egaa daawwata horta keenya egaa rantaan viidiyoon rantaan akkana fakkaataa inshallah faraan kuni rabbiin gammachuudhaan nutti haa fidu isin jenna. Egaa waan inni uf qabatee dhufuunis wajjumaan laalla. Anga video hari asini kabne rusun takati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.